hello yalla ramada dichalata sirtirefe nageenyi yalla ligoftaasni abaayatu fayyaa nagaa keessanii yana bulatinges jira galanni waaqayyo dhabaa ta'u akkam jirtu fayyuma keessanii isin jirtu ani jira galata waaqayyo maal jettaa kottume birizer kottume konna birame kottume nagaa jirtu jedhin kottu namaa innuftu daa'ima xiqqashu tokkotu ollaadhaa dhufte innuftu abbo baga jiraattan obleewwan nagaa keessanii jira galata waaqayyo arrammoo chiipsii otoo hin taane dinnicha wayii wayii hojjechuuf hin barbaade waan isinitti muu dhufee tokkotu jira innis maali isa dura yoo sin mararee na jaalattani akkana godha yoo sin mararee na jaalattani ilaalaa naa xumuraa viidiyoo amtu sirriitti baduu ilaalaa naa xumuraa rifeensa akka hidhatanii hojjetan immoo nan beeka garuu ganaan miicaa ganaan kattafaa amma immoo takka haasa'a si wajjifataa jechaa dinnicha laaxaa har'a nama wayitii fin dhufee jira eenyu dhufte naan jedha haadha eebboodhaan dhufee jira haadha eebboo erga gaafa dhaqee mana ishii bulee galee erga gaafa soorsaa jinnanne kophaallee nanne maal jedhu like dhumti jechu wayii like wayii abzaanya maal jedhu jechu wayii warra jedhan like soorsaa jinnanne gaafsan kophaa dhaqee bullee like erga gaafsa dhadhannee gallee abbaa eebboodhaan wal dubbisna malee ishiidhaan walii dawwalee hin beeknu dhugaa dubbachuudhaaf gaaf tokko qofan dawwalee fi gaaf tokko bichaa dawwallaa fi na yela haastee daa'ima tokko haase haadha eebboon rafte naan jette daa'imni kaafte yoo waaqayyo na milkeesse amma yoo milkaa jechuudha jechuun yuutuubiidhaan viidiyoo laattee hin jedhinaati yoo milkaa'e maaliin jedhaa beektu abbaa eebboo kalee galgalallee soorsaa jinaasaan wal nagaa wal gaafatan anis torbii kana kee dubbiseera ishiidhaan waliin dawwallee maalii jedhaan kaamu maalii abeet afaan mobomman yaa waaqayyo gooftaa godhu ilaa kaastila dhugaa dubbachuu ittiin dawwalee walii dawwalee jennaa somne ateenyuun caaltee moona waan mana kee dhufee bulee gali sanaa fi na jibbitee kan silkiin daa'imatti keetu na laa kaaftee anu lammata mana kee dhufee hin bulu siimiti kan qoottu naan jedhee na waame gaafsana otoo na waamu baattee maal gochaa mana kee dhufa manni koo karaa kana iddoo akkasitti ofii kee na waamte miti har'a moonna silkiin na laa kaasuu didduu maaliif yeroo baay'ee nan dawwala na ilaan kaastu maal jechuudha jira maal jechuudha itti ishiin immoo natti tolti maal jechuudha naa hin jettu tarra baay'ee natti fakkaata garuu maal jechuudha itti silkiin na laa kaastee na ajjinaa didduu hin jedhaani bakka anu lammata kee mana keessanii dhufuun jira yoo hin danda'e nan milkaa jechuudha maal nyaachaa jirta habuu siin jetti miti daadaan maal siin jettee waaqayyoo kan dawwalaa fi gaammoo na lafaaftee nela kastilata silki korran facciunditu nela kasubatte ma gochuundo dawale fi mbeego bazawe jechiran baradhe da bazawe yeroo bazawe dawale fi mbeego gaaf tokko ittiin dawalee fi ergan biraa gadee dhugaa dubbachuuf sammuu keenya jirti garuu nan dawwalam nan jedha dawalee fi hin beeku maal akka ta'e hin beeku. Wayyoo na ilaa kaasuu didnaan immoo gudii koo wayyoo The subscriber you've dialed is not answering. Abinizar Please redial later. nagaa qabdaati fayyaadha na ilaa kaasuu didde fuudha
Nara baasuu didde. Gafni jira. Kottu beesi kuwwisitti agarsiisa. Hobbisi godha kottu. Hobbisi godha si wayisitti agarsiisa kottu. Ol si fuudha kottu. Wayi laaltu. Deemi bakka. Mucaa bareedduu tokko xiqqeeyyuu tokko akkasitti marattu. Dhiira garuu. Dubaran jaalladha. Waaqayyo illee dubara naa kenna. Dhugaa isiniin jira. Dubarandaa. Maaliif beektu? Jechuun waan taate illee adda hin baafne ani beeku nan jaalladha dubara jechuudha. Wayini haadha abbaan ilaa kaasuu diddee maal nan godhaqa? Biraankiin godhaatti biraankina booda. Nan aarsaatti na aarsuuf jirti dhugaa. Abbaa eebbotti arabadha ammoo ishiin didde dabalee namoonni leelaan kaaftu silkee maal jechuudha? Yoon jedhee hin ta'u rakkoodha. Nama amachuu sirrii miti. Adaanechi jedhee ma qabadha akkuma ijoollee ishee waamanitti adeema jedhee. Hara adee kaasi silkee. Hello. Abeet. Maal jedhani? Maal jedhani maanni? Kanaadha eebboo miti silkiin? Silkiin kanaadha eebboo miti? Dhugaa? Hin dogoggorre maal ani ishii beekuuf hin qabadde dhugaa abbaan ta'e. Nan badeeree jiru. Dhugaa nan beeka silkii waan ishiin qome. Maal ibboo? Oo. Dhugaa kanuma ishiiti abbaa ta'etti kennite malee. Abbaa eebboon gaafadha silkii waan isaa lachan waan hin qabu. Silkiin kashimaa ta'e eenyu dhiirannee laa kaase. Hello. Abeet. Oh, Nagaartu. naguma. Fayyuma. Nagaa galata Waaqayyo jirta. Jira garta waaqayyo naguma. Fayyuma attamati. Nagaa silkiin haadha eebboo eenyu harka jira? Isheeduma harka jira. Ay abbaan ta'e dogoggortee tanaan jedhee iyyuu ana maal silkiinoo kan haadha eebboo ta'uu sanan beekaa fanii waan isa wallaale. Nama jalaa kaaseeraata. Anoon beeku mucaattiin dhukkubdeeti. Eeyyee. Eebbaan hospitaala ciiftee ishee bira jirti. Dhugaamo. Dhugaa kanaaf yookiin oduu mucaa kaasaa jirtu namni jalaa kaasee laatanii. Akkanuma ta'a bakka dogoggortee naan jedhe abbaan ta'e maanni eebboo deebi'ee dhukkubee? Deebi'ee dhukkube. Yesuus hospitaala kam jirture? Xurunashuma jirra. Oolota? Xurunash. Xurunash haa. Ammas achuma deebitanii? Dhufuuree? Maal goota maaloo ofii keettuu dandeessu. Rakkoon qabu dhugaa waaqayyo amma fayyeeraa nu dhufu? Faayidee irratti Fayyee waaqayyo faa galatu. bakka ammoo dhiyeera ganamuma daqiiqaa fadduka. Achuma boros achuma jiru? Lakkoofsa 46. Eeyyee. Eshi bakka nan dhaqayyuu. Maanni maal godhanne barana geessitanii qoricha uumaa hin kennineefi marfeen akkamne? Akkuma gaafa sanaa of wallaalte qilleensuma oksijiinii madabdee of wallaalte kaleessa. Jedha uumaa miti waaqayyo jira yaa'u seexarman nama qoran fayyidi gaaf tokko waaqayyo dhugabaatiif sinnaa babbaa ebboo. Ameen ameen ishee. Eshi bakka sin qoru bakka nan dhaqa ganama dhaqeen gaafadha. Tole ishee waaqayyo si haa eebbisu. Ameen sin seebbifamaa ishii jedha. Eshi. Dhugaa waaqayyo dubbachuudhaaf ani ishii firaankii gochuufan dhufe silkiin kanuma ishiiti akkuma isiniin jedhe. Dhugaa waaqa silkiin kanuma ishiiti maaliif nan beeka dhugaa 913 dhumni isaa 36 maquma ishiin qabadhee jira maquma ishiitiin daawwalee fi waan ishii beekuuf.
Yookaan maqaa ishiitti waan gaadheeru waan hospitaala keertoo abbaan ta'e kaase dogoggorteetti naan jedhe jechuudha. Mucayyoo isaanii waaqayyo haa fayyisuu hin beektu akka ishiin dhukkubsattu. Seexanii yeroo baay'eetti deddeebitee qorti. Yeroo nani torbee kana keessa achi hospitaala beejingii sana dhaqaa ture isaanis achi dhaqaa turan. Akka carraa ta'e illee dhagee yuun gaafanne anas waan na dhukkubeef. Anillee ishii yookaan nan aarsaa yookaan nan kolfisiisa jedheen dhufee ture kana yaadeen dhufne waaqayyo guddaadhaan raafuu. Waaqayyo siif haa fayyisu fayyee jedhaan hundi keessan afaan keessan gaariidha afaan keessan qoricha dhugaa dubbachuudhaafi maa gochuun danda'u boorra keen gaafadha waaqayyo nagaan nu haa bushu ammaatuunis dhi'eera. Ati koo tokko ta'eera ammoo nagaan naa turu asinan jaalladha. Warri addisi maatii nuuf ta'an sinin jiraashii. Anillee kan dhagaadhe dhugaa waaqayyoon daawwalleef galee erga kan daawwalleef baay'ee jechuun kan soorsaa jinaa sana baay'ee boolti nimmi soorsaatti. Maalumaafuu ishii nagaan turaa bakka asinan jaalladha.